Har'aa Saayidoo Ayyuu Sumayyaa fa'aa dubbachuu dhufee utuun isaan irraa hin dubbatin gara isaaniitti hin darbini maal isinitti himuun barbaade beektu yuutuubii kana kan gargaarsaati kan hiyyeessotaati sabiskiraayibii laayikii godhaa gaafa maallaqii yuutuubii kanarraa argamu hiyyeessotaaf hin kenna isiniin jedheen ture jechuudha. Akkuma isin immoo sabiskiraayibii laayikii gootanii na jajjabeessaa turtanii warroonni jirtan hin jirtu warroonni kaan harca'anii hafanii jiru jechuudha. Akka kanaan duraan ilaalamaan jiru maallaqa kaffalee jira yuutuubiin naannoo torbee lamaati kan kaffalee jechuudha. Ergeen jira maallaqa astirs nama mucaa hiyyeessa gargaaru mucaa kanatti ergeetiin jira jechuudha. Yuutuubiin maallaqa doolaara 108 tuqaa 35 kaffalee natti fakkaata. Doolaara 108 tuqaa 35 birrii Itoophiyaa 14,000 ba'ee jechuudha. 14,000 keessaa astirs nama mucaa kanatti 13,000 ergee hiyyeessotaaf naa kenni jedhe. Harmee kootiin immoo 1,000 sarara hafu immoo tiraanspoortii yookaanis immoo gatii baajaajii akkasuma yoo shirooma waan ta'e wayii ittiin bitatte gadi buuteedheeni 1,000 irraa hambifadhu anumatu jedheeni. Deebi'ee immoo 13,000 artist nama kanatti ergee kunoo waraqaan asirra isinii kaa'een jira. Waraqaan badaan mul'attu footoo seeraan naaf hin kaafne warri biyya 13,000 itti ergee 13,000 keessaa immoo akkasumas nama rakkataa jira Adaamaa keessa jennaani nama rakkataa sanaaf immoo 13,000 naa dabarsi jedheeni gurbaa makanaanii 3,000 naa dabarsi 10,000 immoo hiyyeessotaaf naa kenniti viidiyoo waraabiitii naaf ergii ijoollee sabiskiraayibii gootee akka nama gargaaru beekanii laayikii godhanii sabiskiraayibii godhanii na jajjabeessaa jirantu jira waan ta'eef ani viidiyoon dalagaa fi isaan immoo laayikii sabiskiraayibii sheerii godhu. Kanaaf iyyuu ijoolleen sun immoo mana madaamii keessa jirti biyya ormaa keessa jiru hundumti isaaniiyyuu du'aa itti irra barbaachisaa kadhannaatu barbaachisaa waaqayyoon naa kadhachiisii fi du'aa inaa godhii fi ijoollee biyya ormaa akkuma koo jiranidha. Ani yeroon boqonnaa qabu viidiyoo kana dalagaati hiyyeessotatti meetii maqaa yuutuubii koositti sheer godhe maqaa yuutuubii koos footoo kaaseetti ergee yeroo itti viidiyoo daladdu yuutuubii koo kana viidiyoo kee keessa galchiiti akka isaan du'aa godhanii fi naa kadhachiisii achumaan immoo yuutuubii kanas immoo viidiyoo gaafa hojjettu viidiyoo keessa galchii namillee dhufee ilaalee sabiskiraayibii haa godhu ani birrii asirraa argadhu. Ji'a waan argamu sumatti ergaa akka du'aa hinuuf gootu adaraa biyya ormaa keessa jirra nama rakkoo qabu jira nama hir'uu qabu jira nama dhukkubsatu jira nama waa meeqa ta'u jira nama kanafaati ilaala yuutuubii kanaafiyyuu du'aa hinaa godhii fi jedheeni gurbaa kanatti ergee yoomin ergee torbanii dafinoo darbe guyyaa 10 birrii kanatti erguun koo yoo asirraa badaan mul'atu waraqichi dhugaa rabbi warri biyyaa gaafootu seeraan kaasanii naaf hin ergine beektanii. Malee akka du'aa godhanuuf itti isinii himeen jira garuu viidiyoo waraabne mucaanii biizii ta'e beektanii ani immoo nama kana caqacaquus hin jaalladhu naqamtee hin jiru wanni jira Finfinnee keessa jira gurbaan kun akkuma beektanii waa'ee buusaadhaa fi olii gaddeedeemaa jira jechuudha. Biizii ta'e baay'ee tokko guyyaa lamatti barreesse gallee jennaan hin gallee biiziin ta'e xiqqoonaa hobsii naan jedhee. Kanaafan callise malee ani hin somne birrii asirraa argamu ani irraa hambifadhu hin nyaadhullee ani yuutuubii laman qabaa yuutuubii laman isaa irraayyuu nan fayyadama ani viidiyoo tokkokiis waraabee fideera gannan dhiisaa jedhee waadaa isiniif galee ani hin somne kunoo waadaa keessan guutee jira inshaallah yoonni viidiyoo waraabee fide isiniyyuu immoo ana caalaayyuu immoo isarraa hin hubattu jechuudha. Sobaaf dhugaa kiyya waraqaas immoo argaa jirtu. Gaafa immoo du'aa isinii godhan immoo kanarrayyuu immoo gammaddu jechuudha. Kanaaf mucaan biizii ta'e malee viidiyoo waraabee naa erguu diduu miti jechuudha. Gaafa firii ta'e gaafa danda'e viidiyoo waraabee naaf erguu jechuudha. Kanaafuu warroonni laayikiidhaa fi sabiskiraayibii gootanii jajjabina naaf laattanii akkan ofii kootiitti hin fayyadamne hiyyeessa gargaaru. Na hubattanii na amantanii sheerii sabiskiraayibii gochaa turtanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni akkasumatti viidiyoo laaltanii laayikiidhaaf sabiskiraayibii hin godhinis galatoomaa ani maallaqa kana ofii kootiin nyaadhu gaafa haati beeloftee
yookaanis immoo namni beela'e tokko namni dheebote tokko birrii asirraa argamu kana ittiin nyaatee garaasaa guuttatee quufee jedhu garaa humti isaayyuu isin eebbisaa jechuudha. Isinumtiyyuu hin eebbifamtu jechuudha. Kanaaf ani addunyaa kanarraa eebbuma barbaada jechuudha. Waan dachee kanarraa homaa hin barbaadu, ani eebba barbaada. Kanaaf iyyuu isinillee nafaana eebba barbaaddu. Ijoollee Rabbi qajeelchee jira, ijoollee Rabbi eebbiseetu jira waan ta'eef kanaaf Rabbiin yaadaa fi muraada keessan isiniif haa guutu. Waan yaaddanii waan karoorfattanii Rabbiin isiniif haa guutu. Hunduma keessaniyyuu hundumti keenyayyuu hirruu qabna, hundumti keenyayyuu rakkina qabna. Rakkina keenya kanaa Rabbiin waan yaadne waan karoorfanne Rabbiin isiniif haa guutu isiniin jechuun barbaada. Rabbiin fayyaa guutu isiniif haa kennu, Rabbiin bilisummaa isiniif haa kennu, aasaa isinittiin baay'isu kana fakkaata. Kanaaf iyyuu jennaan asiliifaa biras nan deema. Mucaan kun dhufee viidiyoo asumarratti naaf dalagu yookaan immoo feesbuukii isaarratti dalagu. Ani feesbuukii isaarraa fideetan maxxansa. Asiliifaa biras nan deema. Tiijiin immoo kaleessayyuu na waamaa turte kottuu yuutuubii keessa sabiskiraayibisii goosisaa tiktookii liivii seenii naan jechaa turte. Kaleessayyuu tiijiin biisiin ta'e anatu malee utuun nama bira deddeeme namni bareetu akka nama gargaaru baree hin ilaalama jechuudha. Amma gameella nama waan kaffaluyyuu miti namni ilaalaan jiru waan ta'eef utuun viidiyoo tiktookii fideerra gadhiise in ilaalama sirriitti. Viidiyoon tiktookii in ilaalamarree hin herregalle. Viidiyoo tiktookii fideerra gadhiisuuf immoo kan hiyyeessaati jedhee booda fidee immoo yoo na adabe bakka nan gubadha, garaa kun na gubata jechuudha. Viidiyoon tiktookii yeroo tokko nama adaba waan ta'eef kanaafan viidiyoo tiktookii irra gadhiisuu dhiise malee tun viidiyoo tiktookii ijoollee keenya warra akka maakiifaa kana fideerra gadhiiseen ilaalama ture jechuudha. Kanaaf ofumaan beektanii yoo ilaaltanii isiniyyuu boritti gammaddu waan ta'eef kanaaf mucaan immoo viidiyoo waraabee nuuf erguu asiliifaa biras nan deemaa. Ijoollee bebbeekamtii qaban bukkee deddeemee sabiskiraayibii nan karadha. Akkuma ilaalan viidiyoo tokko lama yoon guyyaatti danda'e gadhiise haa ilaalamu. Maaliif nama beelaa baay'eetu jira, nuti ofirratti nyaanna, dhugaa Rabbii ofirratti nyaanna. Maatii keenyallee gargaarraa ofirratti nyaatu, dhugaa Rabbii. Hiyyeessa immoo intala hin qabne ilma hin qabnetu jira kan waan nyaatu waan gudhabee bakkee keessa roora'u. Isaanumaaf haa ta'u bakka galaa birriin tokkoyyuu xaba miti. Wallaahi 13,000 kun erge kun xiqqaa miti. Nama hin qabneefi birriin 13,000 xiqqaa miti. Wallaahi birrii isa 3,000 sana ergee na galateeffatanii na eebbisanii dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Hedduu tokko gammadaan illee jechuudha. Kanaafuu jennaan laayikiidhaa fi sabiskiraayibii godhaa. Hundi keessaniyyuu ani maallaqa asirraa argadhu hin nyaadhu. Ani nan qaba waan ta'eef ani fayyaan qabas dhagaa cabsees immoo turra kadhees immoo fayyaa waan hin qabuuf dhagaa cabsee tan jiraadha jechuudha. Warra dhagaa cabsee hin jiraannetu jira, warra humna hin qabnetu jira, warra hojjetee nyaachuu hin dandeenye. Ani humna qaba alhamdulillah hojjetee nyaadha dhugaa Rabbii. Kanaafiyyuu sabiskiraayibii laayikii godhaa isiniin jedha. Waa'ee Sumayyaa faatu mannanaasaa jedhu dhumate kalas guyyaa biraatti isinii deebi'a. Akkuma argitan kaleessa ayyuun maraachaa turte, qalbii buusaa turte. Sa'idoon illee garaama kutatee osoo hin taane obsa fixate, namni obsa fixata amma kana isin obsee bakka baay'ee aare jechuudha. Sa'idoon kan Sumayyaan achi jira jettu aare malee ayyuu jibbee miti. Namoonni kaan liqii of ajjeesii jettaniin ayyuudhaan hin jedhamu. Akkasii akka namaan hin jedhina. Maaliif namni waan ta'u hin beekanii, dhalli namaa waan taatu hin beekan waan ta'eef namatti murteessuun hin danda'amu jechuudha. Sanas ta'ee kanas ta'ee Rabbiin nagaa buusuuf nuti nagaa guutummaa barbaanna waan ta'eef akkasii viidiyoo siitti dheeressee galatooma nagaan tura.